Bakka hawwata turizimii kana bira ga'uudhaaf fageenyi kiiloomeetira 2 qofa haafu malee daandiin isaa konkolaataadhaaf mijataa miti. Adeemsa daqiiqaa 10 booda bosona magariisaa fi buna bosona waliin misoome gidduudhaan sagalee bishaanii guddaatu dhaga'amaa deema. Akkuma itti siqaa deemuun sagaleen isaa dabalaa deema. Wanti duraan sagaleen isaa dhaga'amaa ture yeroo ija keenyaan ilaallu oomachaa'ee tabbarraa asii gadi darbatama. Bosonni isaa gamaa gamanaa walitti duudeera. Ijji kaameeraa keenyaa qabeenya uumamaa naannoo kanaa magariisa isaa waliin iddoo tokkotti fudhachuun dirqama ta'e. Finca'aan oomacha darbatu biqiloota naannoo kana waliin yeroo wal simee ilaalan ofitti nama hawwata. Bakka hawwataa kana bira yommuu geenyu bishaan toora lama qabatee asii gadi darbatamuu fi holqa guddaa bal'inni isaa daangaa hin qabnetu jira. Holqaa fi finca'aan kun Dangawaji jedhama. Dangawaji jechuun akka maanguddoonnii fi waajjirri aadaa fi turizimii aanaa Gachii qoratanii bira ga'anitti nama Awaajii jedhamutu qabiyyeen lafa isaa laga kana bira ga'ee deebi'a waan ta'eef daangaa Awaajii jedhamee jedhu.